Ayyaanni Irreechaa ayyaana akkamiiti? Beekumsii fi hubannoon isin ayyaana Irreechaatiif qabdanoo maal fakkaata? Viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffattan beekumsaa fi hubannoo gahaa argattan. Viidiyoo kana waliin turtii gaarii. Ayyaanni Irreechaa ayyaana akkamiiti? Haalli eegaliinsi yookiin seenaan dugda duuba isaa jiru hoo maal fakkaata? Deebii kana isiniif deebisuuf waggoottan kumootan har'aa of duuba isin deebisuuf dirqama. Waggaa kumootan har'aa akka argaa dhageettitti uummanni Oromoo Odaa Mormor jedhamu jalatti sirna gadaa diriirsuun gooftaa waaqa jedhu itti amanan turan. Akka amantaa isaanitti waaqa jechuun uumaa hunda beekaa, hunda tolaa, hunda danda'a, qulqulluu jechuun amanu. Maqaan amantaa isaanis waaqeffannaa jedhamuun beekama. Waaqeffannaa jechuun waaqaa fi aanfannaa jecha jedhamu irraa waaqeffannaa kan jedhame yoo ta'u, jechi kunis waaqa aanfachuu, waaqaaf ajajamu jechuudha. Namoonni amantaa kana hordofan waaqeffannaa jedhamuun waamamu. Kitaabni amantaa isaanis Daaniyaa jedhama. Seerri amantaa kana Seemaa kan jedhamu yoo ta'u, jechi Seemaa jedhus kan dhufe seeraa fi uumama jecha jedhu irraa walitti baqe. Kana jechuun seera uumamaa jechuudha. Amaleessummaan amantaa kanas safuu jedhama. Akkuma beeknu wanta wayii safuudha yoo jedhame wanti sun hin raawwatamu jechuudha. Bakki namoonni amantaa kana itti hordofanis waaqeffatanis galma jedhama. Amantaan kun ayyaanota hedduu haa qabaatu malee ayyaanonni ijoon yookiin guddaan ayyaana Irreechaa, ayyaana hulluuqoo, ayyaana buttaa jedhamu. Mi'aadhaa fi ayyaana Irreechaa qofa irratti haa xiyyeeffannu. Ayyaanni Irreechaa ayyaana galateeffannaa waaqaa jedhamuun isaan biratti beekama. Ayyaanni Irreechaa kun waggaatti si'a lama kabajama. Ayyaanni tokko Irreecha birraa fi inni lammataa ayyaana Irreecha Arfaasaa jedhamuun beekama. Ayyaanni Irreechaa kan biraa akkuma amma argaa jirru haala adda ta'een kabajama. Kana jechuun waaqa bacaqii gannaa irraa baga booqaa birratti nu dabarsite jechuun waaqa galateeffatu. Ayyaanni Arfaasas akkasumas yeroo Arfaasaa eegame kabajama. Garuu akka ayyaana birraa guddaa fi namoonni hedduun hin kabajan. Ayyaanota kanneen kabajuu fi dirqama iddoo bishaan ciisee jiruu fi gaara guddaa bira marga jiidhaa qabatanii waaqa galateeffachuuf achi deemu. Sababbiin isaas akka amantaa isaaniitti hafuurri waaqaa qarii bishaanii fi qaccee gaaraa jira jechuun amanu. Keessattuu amantaa kanatti bishaan hora Finfinnee jiruu fi hora Arsadii Bishooftuu jiru iddoo ijoo fi bakka filatamaadha. Dhugaa dubbachuu fi uummanni Oromoo yeroo jalqabaa fi uummanni hundi itti wal gahee amantaan kabajaa ture amantaa waaqeffataati. Haa ta'u malee yeroodhaa gara yerootti amantaaleen garaagaraa biyya keenya seenuu eegalan. Yeroo kana uummanni Oromoo hedduun amantaa isaaf ta'u fudhachuu eegalee itti amanuu itti fufe. Ayyaanni Irreechaa yeroo ammaatti namoota hedduu biratti ilaalcha garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf akka ayyaana tokkummaa, walqixxummaa, jaalala, bareedina waliin bu'aa qabsoo kennaa fi irreechi irree kenna kan jedhuu fi kan kana fakkaatanitti hiikkatu. Ammas dhugaa dubbachuu fi ayyaana Irreechaa sababeeffachuun qabsoon uummanni Oromoo godhe hedduu takka bu'aa guddaa fidee jira. Keessattuu uummanni ijannoo tokko akka qabaachuu danda'u, diinaaf yaaddoo akka ta'u, Oromoon kaabaa fi kibbaa, bahaa fi dhihaa amantaan odoo wal hin qoodin wal argee waliin akka qabsaa'u ayyaanni Irreechaa gahee kana hin jedhamne taphatee jira. Ammas erga ayyaanni Irreechaa ayyaana amantaa ta'e hiikni garaagaraa itti kennamaa jiraate uummata Oromoodhaaf ayyaanni Oromoo hundaa tokko godhee hirmaachisu odoo jiraate yaada jedhu qaba. Kun yaada namoota hedduuti jedhee yaada. Mee koomentiidhaan yaada kana maal jettu? Waan dubbisee irraati yoo dogongora qabaadhee noof kolcha. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uun hin dagatinaa.